maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii waaqayyo lafa kanatti maal isinii godhe? Maqaan koo Girmaa Boonsaa jedhama. Kan inni dhufee Gudar Gandaa Duwwaa lamarraan dhufee Ishee bara 2015 irratti kan lafa kana dhufee loltuu mootummaan ture. Loltuu mootummaa ture. Okay, loltuutanii? Loltuun ture. Okay. Bara 2006 bahee Okay. achi boordiinsi kabajama yaanii na baasanii eddan bahee naan galee homaa ji'a 5 fayyanii isas nan dhabee nan deddeebi'aan ture jechaadha. Okay. Eddan deddeebi'aa ture homaa dhabnaa bakka abdii kutadheen karaatti bahee Okay. karachaa ture jechaadha. Okay. Kadhachaachuma jechuudha. Achuma gargaarsa namarraa daandiitti bahee Okay. homaa bakka abdii kutadhee boordii isin baasanii turanii lukan rukutame rukutamtan turtan nan okkolaa eeyyee bakka maatii bulchuu hin dandeenye nan okkolaa Okay. achi too kana jedhu as dhufe waldaa kana dhuftan waldaa 2015 gara yeroo jalqaba dhufne jechuudha. Okay. as dhufee taani nan karadha karaa gubbaa taa'ee too hin jedhu Okay. as keessa kootti galii siifaa kadhatamuu jedhame. Okay. Asin dhufee asii naa kadhattan isinumatu naa kadhatee Ishee achi hin fayyitaa fayyitee hin deebita waggaa lamaan kana keessa dhuftee dhugaa baata nan jedhu waggaa lamaan isaa dhufee kun dhugaa bahe nan fayyee naa galateeffadha. waggaa achi bunnee dubbanne fayyitee dhuftee dhugaa baata naan jettan. yeroo isa akkamitti deemtu turtan? akkamitti deemtu turtan? amma hoo galateeffadhaa fi mee waaqayyoon ishoo guyyaa beellamaa geennaan dhufanii caagoraa galateeffadhaa maali waaqayyoon Amen. Amma ergasiiti deemsi keessan jireenyi keessan of danda'aadha. Of danda'een hojjetadhe bakka amma edda torban har'aa jechaadha. Hojjetadhe jechuun hojii maatii geggeeffachuu dandeessan. Okay. Hojiumnaas hojjedhee maatii koo bulfachuu danda'e firas hin qabu homaayyuu hin qabu firayyuu. Ishi. Waaqayyumatu Amma maatii geggeessuu hin danda'ame. Mee galateeffadhaa isa of nama dandeessisu waaqayyo kana. Haleluuyaa. Tole babbaa gooftaan baga isin gargaara. Ameen. Baga gammaddan. Ameen. Eshi kan biraa too kanaan jiru amma egaa hafuura hamaatii natti hojjetame jechaadha. Ishi. Hafuura hamaan kun maalidha? Kanamaatiin natti hojjetame balaan si qaqqabu jira. Okay. Ani jidduu si galaa hinduutuu. Isinii kadhatamee ka'ee sagaleen dubbatame. Sagaleen Okay. dubbatame naa Okay. kadhatame homtuu sirratti hin ta'u hinduutuu hin jiraattaa jidduun si galaa uftee dhugaa baate jettanii kana naa dabarsitanii kunoo waaqayyo kanarraa Maaltu ta'e reekun maa inni kun? hojii harka namaatii yeroo Addi keessan maal ta'e ture? nama na cabbatan Namatti sin cabbaxe. na cabbatee yeroo sana Ishi. itti nan hooqadhe Ishi. yeroo itti hooqadhu haqee fataffatame Ishi. hin madaa'ee La. fooliinsaa ofitti naman butuu Hin ajaa'a ture. Ishi. akka hospitaala deemee finfinnee deemnaan ati fayyaadha qaamni kee fayyaa dhukkuba baraarraa fayyaadha waaqayyo bichaa si danda'a si fayyisa naan jedhan. Ishi. Amma du'aatti eeggadhee bakka natti boo'anii bakka ijoollee qabaa ijoollee natti boo'anii firan qabu ijoollee koo malee waaqayyo akkuma asiin waaqayyo dubbateetti na fayyise. Fayyitan. Nan fayyee bilisa nan ta'ee kunoo saba fuuldura galata waaqayyo naa galchaa ishee. Haaloo mee galateeffadhaa fi. Baga gammaddanii. Ameen. Waaqayyo ulfaatu. Ameen. Tariitii faayinaa fi jijjiirama guddaa waaqayyo lafa keenya irratti namaaf godhu argitanitti waan ta'eef saba kanaaf maal dhaamtume? Amma saba kanaaf waaqayyo waan hundumaarraa waan fayyisee maaliifu ofirrattan arge. Amma eddan fayyeen booddee maaliifu baay'ee natti dhaga'ame maaliifu hafuurichi suni hoogaa baatani namatti deebi'a. Waan keessa darban sana uftanii dhugaa bahuu baannaan
inni kaleessa nama miidhu sun namatti deebi'aa jecha waaqayyoon dhugaa ba'uudha. Waan waaqayyo namaa godhe oolmaan waaqayyo namaa godhe dhugaa ba'uu. Waaqayyo waan nama godhe nama dhoksuu miti. Fuula waaqayyo gargaarsa waaqayyo namaa godhe karaarraa nama kaasaa jaamaan fayyisaa kun dhukkuba garaagaraarraa waaqayyo nama fayyisaa. Kanaaf waaqayyo waan nama gargaareef dhugaa ba'uudha. Saba waaqayyoof amsaa kan hin dhaamu dhugaa bahaaf waaqayyoof. Maaliifuu namaafuu nam tokko fulataa koonna nama oole namaafuu lasaa wayii akkas naa godhe habaluu jedhama miti. Waaqayyo immoo du'a nama oolche boolla keessaa karaarraa kosii keessaa nama fuudhee lafa ulfinaan nama dhaabe waaqayyoof galata galchuudha. Oolmaa waaqayyo gargaarsa waaqayyo namaa godhe waaqayyo namni nama gate haalaan gatame dhugaadhaa kunoo carqii kana nama waaqayyootu bututtuu narraa fu'ee narraa gatee uffata muluu isaa kophee natti uwwise dhugaadha. Waaqayyo fuulduratti kunoo nan jibbadha bututtuu narraa fu'ee narraa gatanii uffata haaraa natti uwwisan ani nagaanan argadhee jireenyi koo nagaanan ta'ee yaa kanaaf kunoo waaqayyoo fi dhugaadha fayyitanii hin dhiisiina. Waaqayyoo fuulduratti dhugaa ba'a. Ani ofirratti aggeera. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Waaqayyoo bara baraan utubee isin dhaabachiisu. Gabaatii keessan kan bara baraa haa ta'u. Lafa deemtatti Kiristoos isin duukaa haa ta'u. Baay'ee isin jaalanna. Baga gammaddan. Dhaqaa nagaadhaani. Teellaatti naafaa sinan dubbisa.